Hayya jirra jirtu hordoftoota YouTube channel keenya baga jiraattan har'a geessanii erga walagaree torban tokko I think torbee har'a video tokko walagareera ergasii waliin agarree nullee baay'ee mudannoo garaa nu mudateetu kan banne naga gafa dhuga baay'ee nu yaadaniiru nu sisan naga waaqayyo sinifaata naga qamna naga waaqayyo dabale sinifaata yaa wal harkabanneera moolitti deebuufenna yaa baay'ee siyaanneerra garuu baay'ee keessan akka nu jaallattanii nu eegdanii nu ilaaltanis isin hubanneerra torbee tokko online irra baduudhaan kaansaanii kallattinaa bilbilanii na gaafatanii maal taatan rakkoo jiramoo kakuutu dhukkubee moo binaamin jechaa turtanii so thank you baay'ee sin jaallanna galatooma nu barbaadu keessaniif isinin jenna kasuma dacha ijoollee dammaaf yaa isaan baay'ee nama guddaadha namoota tokkotu jira malee ijoollee baay'ee nama guddaa nama barbaadanii yoo namni online irra bade baay'ee nama kan barbaadanii kan iyyafatanidha danuun isaanii baay'een isaanii jechuudha kanaaf nullee egaa wanti nu balleesse rakkoo biraa qabaannee osoo hin taane kanaaf kakuullee warri yaaddan baay'een keessan kakuu na gaafachaa turtanii kakuunis baay'ee nagaashii dhibeen tokko hin jiru rakkoon tokko hin jiru hundi keenya baay'ee nagaa keenya mudannoon keenya maali yoo jettanii Wi-Fi kenyatu hojjechuu didi. Wi-Fi kenya maali hojjechuu dide inni gaafii deebii biraa qaba. Innillee baay'ee nu rakkisee dhugaasiniin jedha. Biyya kana keessatti baay'ee rakkisaadha jireenyi. Kanumaa fi kan hin banne jechuudha malee wanta biraa miti amma garuu kaaffee jirra jechuudha bargarii ajajannee jira bargarii ajaa'iba kana yeroo nyaannu isin daawwachiisna. Bargariin biyya kana gosa garaagaraati kan inni jiru bargarii yeroo darbe nyaannee jira garuu viidiyoon isaas ni qaqqaba bargariin tokko birrii 300 moo meeqadha 320 bargariin tokko birrii 320 dha baay'ee wuddiidha jechuudha 4 kilo roomina kaaffee bargariin tokko birrii 320 viidiyoon isaas ni jira sin qaqqaba jechuudha nu garuu baay'ee nagaa keenya baay'ee sin yaanneerra baay'ee sin jaallanna akka nu jaallattan akka nu yaaddan akka nu gaafattanis baay'ee sin hubannee jirra jechuudha nagaa waaqayyo bakka jirtanitti ammas dabalee isiniif haa ta'u har'allee kun Wi-Fi keenya sirreeffachuuf magaala wajjin dhufnee magaala keessa shaashaa'achaa jira Wi-Fi keenya Wi-Fi waan sin dhabu akkam teesseetanii kan guutamu ji'aan sinitti meera ji'aan birrii 1500 jechuudha Wi-Fi itti sinitti agarsiisa kana kuma afurii bitame kuma afurii 300 bitame kafoonshi kuma afurii 300 bitame ji'atti garuu kuma fi 500 itti guunu ji'aan fayyadamuu baannus jechuudha birriinuu teeleetti kaffalu kuma fi 500 garuu torbee har'aati kaasee ofii mataa dhaabbate jechuudha kan dhumuu qabu garuu ingiliffaan akka lakkoofsa ingiliffaatti guyyaa 26 gaafa 26 dhuma ture calliseen jala dhaabbatee teeleenis rakkoo isaa abadan hin dhabe jechuudha maaliif akka dhaabbatee hin galleefi kaan isaanii aktiiviidhaan hojjetamiin jedhu kaan isaanii immoo bakka akkuma akkasii torbee tokko miti fite har'a garuu maal isaanii hin kassarree jechuudha birrii 1500 kassarreetu birrii 1540 kassarreetu akka haaraatti siimii haaraa daataa haaraa restart goone jechuudha ndaganaan maaliif sinirraa banne siyaanne nu yaaddanii sinawwine nu hawwitanii baay'ee jechuudha baay'ee nu barbaadaa turtanii ijoollee baay'ee feesbuukidhaan na gaafatu meseenjarii iimoodhaan waatisaappiidhaan fayyoo maal taatan nagaa miti maaliif badde kanaafuu isin dhabuu jechuun so difficult isinirraa adda baachuun baay'ee ulfaata kanaaf 1500 har'a lafa keenya birrii 1540 lafa keenya akka haaraatti ijoollee keenya obbolotan keenya firootan keenya saayibotan keenya ijoollee dammaaf dammama katatan damma shushu warri damma shushtan walitti deebi'uuf har'a qophii xumurra jirra kunoo sinitti deebine jirra fataafaataadhaati ijoolleen kun baasii baasanii nu barbaachifan jedhaati fataafaataadhaan laayik sheerillee nu godhan koomentis nu godhan nu jajjabeessaa akka sin jaalannu sin kabajnu nu baruu qabdu hubachuu qabdu baay'ee sin jaalanna misaan keenya dhufaa jira yeroo shan dhuftummoo bargariin keenya dhufaa jira sin daawwachiisna jechuudha afaan irraa sin keenya afaan sin keenya nu hordofa
Kaffee baay'ee guddaadha kan keessa jiru. Kaffee beekama naannoo Maganaanyaatti argama kaafichi. Kanaaf kaffee baay'ee bareeda kaffee naannoo Maganaanyaatti argamudha kan nun jirru jechuudha. Amma fataazanaachaa jira jechuudha. Ganna kanaanii garuu bokkanarraa akka carraallee hin roobne yeroo kan baay'ee roobaa oola. Jira mana fincaanii deemee dhufee fataasin godhaaf shira. Biyya kanaatti yoo fincaan nama qabe maalidha seetanii karaa irratti jechuudha. Kaffee yoo seente dirqama waa tokko fayyadamuu qabda. Waa tokko dhugdee achumaan mana fincaanii fayyadamuu qabda. Garuu utoo mangadaarra deemtu yoo fincaan sin qabe birrii lama kaffalta. Birrii lama garuu akka naannoo isaatti naannoo baay'ee ispeeshaaliteetti akkuma sana birrii kaffalteetu mana fincaanii fayyadamtaa jechuudha. Amsiniin injineere jiraanii mana fincaanii deemee dhufee yeroo dhufu garuu sinaa sobsiisaa siniin jedheen ture. Ani garuu mana fincaanii karaa irratti fincaan fayyadamuudhaaf birrii tokko lama faa kaffaluun jedhe. Warri karaa irratti fincaanii birrii tokko lama birrii lama kaffalanii. Ani garuu amma waan sin dhibu keessaa kun kaffee naannoo Maganaanyaatti argama. Kaffee guddicha Zefmesh biildii Zefmesh jala jirudha. Mana fincaanii seenuuf kaffeetiin alatti qarshii 5. Kan hin jedhu fincaa'uuf jechuudha. Kan hin jedhu ani silaa kaffee asii fayyadamaa irra. Waan barbaanne akkamitti tolan fayyadamne kan birrii kaffalanii isa. Tikkeettariin qubatta achi teessetti waliin ilaallatu. Jettee kaashii rijisterii irraa kaashii birrii 5 kuttee birrii 5 irraa fudhattee fincaan aara lakki fincaan waan biraa miti. Waan guddicha hin qabu waan qallicha hin ta'u du'a namaa ta'e. Kaffee garuu kaffee kaaniiti toladha kan fayyadamamu. Kaffee ispeeshaali akkasii yoo deemte garuu bakka maal gootare. Kaffeen akkasii amma waciin keenya oluma dabalaa jira 1545 galeera. Waa isaa bitan birrii 5 kaffalee sanii fincaa'ee uffate. Maal gadi baatee irra kunnoo wanti gaama sanatti bicha. Inni koo nama qaaneessa sheemiidha. Isheen godaa keessatti mukatti giddaatti fincaan hin jiru gaadisa. Hin jiru finfinnee hin jiru. Birrii keessa qarshiidha. Fincaan kee sharar godhe. Inni godaatti. Kan hin jedhu wanti kaffee sana caalamoonni kaffee 4 kiiloo caaleeyyuu kun. Namoonni naannoo kana naannoo Maganaanyaa namni baay'ee waan baay'atuuf namni kaffee seenuu baates aggaxamii galee waan fayyadamuuf. Kanaaf dirqama isaan immoo hojiitti jijjiiranii jechuudha. Amma namni kaffee fayyadameera moo fayyadamne kaffee keenya kan jedhu hin beekanii bira ga'uus baay'een nama waan jiruuf nam tokko achi kaanii isaan qarshii kalaqaa jiranii jechuudha. Namni mana fincaanii eegamu birrii 5 kaffalaa birrii galii baay'eedha jechuudha. Galii baay'ee qaban. Kanaaf namni baay'ee fincaan qaxxaree galaa jiru. Garuu fincaan qabatanii deemuun dhukkubadha. Waan ta'eef yaa'u shaashaa goonee homaa miti gaafa shaashaa jettu shaashaa jechaa moolta jechuudha. Garzabas shaashaa gochaa moolta. Garuu aggaxamii waan inni mana fincaanii dhaqeef waa'ee kana kaase malee akka birrii 5 kaffalamu hin beeku asii waan fayyadamaa jiru. Ani hin kaffalu dheeyyuutti gurraacha hin ture garuu intalli na azansiiste. Sinin jenna waan hundumtuu birrii kaffaluudha baasuudha biyya kana keessatti. Ani garuu waan amma kaffalee osoo hin taane waan torbee kana keessa waayifaayi nu jalaa dhumte sinirraa fagaachuu qofatu ammoo na aarsaa jira mata na dhukku. Baasiniin jedha hirribni na qabu na aarsaa akkanuma na aarsaa ture. Torbee kana guutuu sirumatu natti hin tole bare baay'ina dabbaraa ture jechuudha. Kanaafuu biyya Arabaatti illee yeroo waayifaanii namarra dhaabbatu an jireenya na jibbisiise natti dukkanaa dhugaa. Amma gara foolii keessaniitti deebine. Miindaa watti achi buutuu wayya madaamii malee waayifaan irratti cufu qaniin tokko waggaa tokko natti ta'a. Aggaxamii kana waa dabarsuu barbaanna. Warri biyya kana xabbafachuu barbaadanis jaarsa waayifaa qabu xabbafadhaa. Maaliin bitaa? Bituu danda'a. Waayifaa bitaa hundumaa mijeessa malee maal qabaatee dhabee inni ulaagaa keessa. Bitiin eegeedha qabeenya guddaadha.
kanan jedhu jira ishee akkasii qafoo kana alaa bitanii yoo galan rakkoo qaba. Min hojjetu biyya kana keessatti register code fidanii register gochuun teelet register godha namni paaspoortii qabu. Waaw kun waan ajaa'ibaati jechuudha. Kanaafuu qafoo kana hawaawii kana eessa jira madaamiin kana fayyadamti mana keessatti yeroo baay'ee mana alaa deemti waan ta'eef kana qabattee deemti hawaawii madhaachis kan jiru qafoo ishii bitattanii dhuftanii akkuma bilbila kana teeleetti galmaa'ee siimitti sinii bahaa jechuudha. Waan tokko dhugaa waaqa. Kwaalitii kan ta'e bitaa kottaa. Namoonni nu warra quunnamtan yoo jiraatan nuufillee nuuf fidanii dhuftu jechuudha. Ergaa simbiraa qabna namoota waan isin ajajannus qabna bilbila illee nu bittanii akka dhuftan amanamummaadhaan jechuudha. Mallaqa isaa isiniif laanna waan isin dhoowwan tokko hin qabnu. Keessumatti waayifaayi guddaa kana. Kanarra guddaa kan ta'e jira. Kanarra guddaa hojii isaa moo saayizii isaa guddaa? Saayiziin isaas immoo antinaa san godhu. Meegaabaayii isaa filoo waan godha kaareenti filoo waan godhu jira kanarra. Kanaaf sakaan viidiyoo kan nu eegaa amma garuu jirra nagaa ta'uu keenya isin beeksisneerra. Nagaa waaqayyoo bakka jirtan isiniif haa ta'u walitti immoo deebina kanaaf booddee walumaan jirra. Ciao ciao.